sabboontuu dhalle ani waan akkasii xixiqqaa kana keessa galtii akkasuma irraa yaaddoon qabu mee rakkoo immoo akka jiru sirraa dhagaye waan ta'eef irratti dubbannee furuutti deemna. Inni biraa wanni guddi ati waa guddaa namaati feemesii Oromoon qabu keessaa tokko hojii gurguddaa hojjettaa beekamaadha. Waggootaaf akka hojjechaa turte. Hunduu si quba qaban namoonni dhugaa kana quba qaban dhugaa kana namaa galchuu jechuudha. Egaa ta'eetu wanneen xixiqqaa garaa garaatiif sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa kanarra gosti namaa hunduu jira. Nutu baga walitti gaddeeffamtee rafamta amma dubbadhu. Lakki ittuma jirraa kuni rakkoon qabu ani duraan dursee eekee galatoom ulfaadhu wanni ati keessattuu ixee nama galeef ni galaafi muraa mubaarak kanatti aansee haadha mana keetii kabajamtuu obboleettii teenna haadha dhiiraa namoota asirratti si aarsuuf hojii kee inaafanii suuraa isii gaddeebisan akka nama tokkotti hin gaddaa rabbiin waan kana jalaa nu haa baasuu jedha kanumaan gara warra maqaa sikkoo mandootiin nagadu kanatti dhufa. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko haa hubannu jechoota jennu sikkoo mandoo hawaasni bal'aan rakkoo Oromoo wajjin keessa jiru TikTok irra hin jiru. Hayyuun Oromoo TikTok irra hin jiru. Hayyuun sikkoo mandoo lafarra jira. Lafarra dalagu jira. Kan asirra jiru kan yookaan hojii Mubaarak Musammaatti jibbeenya isaatiin ijaaramanii garee kalees atis ni beeyta eekee ummanni kun waan dalagaa ture hawaasni jedhanii maqaa sikkoo mandoo jala dhokatanii waan kana bakka adda addaatti dalagaa turan itti jiran itti fufanis hin dhabaman. Ani dheengaddas kan jedhe Mubaarak akka ilma Oromoo tokkotti kan ani irra si baradhe hawaasa asirratti miti Facebook irraa amata 5 dura sihii hawaasa gargaaruu si beeka. Adhallee akkasuma si beeka. Anis sikkoo mandoo kana keessaa bahe. Ani diina sikkoo mandootii miti yookaan diina kutaa biraatii miti. Ija walqixaatiin ati si yoo badii goote dhaabbadhu irraa siin jedha. Isaanis qe'eenan keessaa bahe yoo badii sirra godhan dhaabbadhaa jedha. Garuu badii sirratti hin agarre daba sirratti dalagu jiran wal ijaaranii garee nama arrabsitu garee ijaaramtee bakka ati har'a hawaasa Oromoo bal'aa gargaartu kana isa harkaa fuunee nutti bal'aadha nuti saba guddaadha nuti lakki sabaa miti nuti hawaasa naannoo tokko jiraatu saba jechuun saba Oromootiin beekani. Sabni saba tokkicha saba Oromoo jedhamu. Sikkoo mandoon jalatti galtanii dhugaa dubbannaa. Warra Mubaarak qofaa miti warra Oromoo guutuuti haadha Oromoo guutuuteeti. Akkuma ati haadha Oromoo guutuu taate Mubaarak illeen abbaa Oromoo guutuuti abbaa saba bal'aati atilleen haadha saba bal'aati. Gaafa Mubaarak irratti duulamu maa Mubaarak irratti duulama hin jedhin. Maali Mubaarak irratti duulama osoo hin jenne Oromoo gartee Mubaarak irratti duulamu jiru laaltee calliftu tana komadhu malee warra irratti duuluun komatin. Haa duulanii irratti maaliif dhiira irratti duulanii nama jabaa irratti duulan. Mubaarak sila irratti duuluu baatanii eenyu jaalataa fi eenyutu hin jaalanne atuu hin beeytu. Jaalala Mubaarakii fi jibbaa Mubaarak arguu hin dandeessu. Ati ammoo arra Mubaarak irratti duuluudhaaf jibbaa Mubaarakii fi jaalala Mubaarak as keessatti eenyu isa jaalataa eenyu isa jibbaa addaan baafatta. Mubaarak amma durallee dubbatee jira haadha mana kiyyaa sababaa haadha mana kiyyaan aan asirra taa'ee asirraa baroodaa haadha sababaa haadha mana kiyyaatiin akkanatti onlaayinii kanarra taa'ee Oromoo kana gargaaraa jira isiin galatoomfadhaa jedhee jira. Ammallee galatoomi obboleettii keenya mubee gaddeebisanii sillee gaddeebisan gadhee isin gaddeebisa malee Oromoon isin gad hin deebiftu ni beeyta harki kunuu harki ilmi namaa kunuu wal qixaa miti qubni keenya shanan nuti qabnu kun wal qixaa miti wal caalaa akkasuma Oromoo wal caalaa Oromoon fayyaas qaba maraataas qaba